Ronaldo riikardii liigii Saawud Arabiyaa fooyyesseera. Halkanidha taphoonni torbee 34ffaa fi xumuraa liigii Saawud Arabiyaa innaa taphatamanu Al Naasir goolii 4-2 Al Ittihad tapha itti injifate irratti goolii 2 galcheera. Taphatanii lammii Portugal kuni isaan alatti jechuudha. Abdurrahman Gaarib goolii tokko peenaalitiin akkasuma Mashaari Neemer goolii 4ffaa ida'eera. Cristiano Ronaldo kaleessa goolii 2 galchuu isaatiin Al Naasrii fi taphoota bara dorgommii kana taphate 31 goolii 35 galchuudhaan riikardii liigii Saawud Arabiyaatiin bara dorgommii tokkotti goolii hedduu galchuu kana dura qabamee ture fooyyesseera. Taphataan ganna 39 kuni Al Naasir liigichaan sadarkaa lammaffaa ta'etti kan inni xumure. Al Hilaal shaampiyoonii kan ta'e qabxii 96ni. Al Hilaalis kaleessa goolii 2-1 Al Waahidaa injifateera. Goolii tokko Alexander Mitrovic galcheera Al Hilaalii fi garaagarummaa qabxii 14tiin kan inni Al Naasir garee Cristiano Ronaldo caalee xumure. Haa ta'u malee Ronaldoon dhuunfaa isaatiin riikardii taphataa duraanii Al Naasir lammii Morocco Abdurrazaaq Hamdallaatiin goolii 34 bara dorgommii tokkotti liigii Saawud Arabiyaatiin galchuu qabame. Inni tokkoon fooyyessee riikardii kana qabateera. Kophee warqee liigii Saawud Arabiyaas badhaafameera jechuudha. Bara dorgommii 2018-19 ture Abdurrazaaq Hamdallaa goolii 34 kan galche. Barana Cristiano Ronaldoon kana liigii kana riikardii kana fooyyesseera. Kanarratti liigota garaagaraa 4 waliinis akkasuma bara dorgommiitiin goolii hedduu galchee xumuruudhaan riikardii jirus akkasuma qabate. La Ligaadhaan si'a 3 morkii pichichi injifatee ture yeroo Real Madrid ture. Achi sana duras Premeir League Englandiitiin Manchester United yeroo ture. Serie A Itaaliitiin Juventus akkasuma ammoo bara kana Saudi erga deeme riikardii kana fooyyesseera. Ronaldoon waggoota 22 darban kubbaa miilaa taphate keessatti goolii 765 galcheera. Sporting Lisbon, Manchester United, Real Madrid, Juventus kilaboota kanneen tajaajila keessatti goolii 765 kan inni galche. Kaleessuma Al Haliin goolii 1-0dhaan Al Fayhaa injifateera. Roberto Firmino ture goolii kan galche. Al Haliin qabxii 65 sadarkaa sadaffaadhaan xumure liigii Saawud Arabiyaa kana. Liigii Saawud Arabiyaa kana shaampiyoonii kan ta'e Al Hilaal garuu ga'umsa addaa mul'iseeti bara dorgommii kana kan xumure. Taphoota 34 keessaa liigii Saawud Arabiyaatiin jechuudha. Kilaboota 18 kan hirmaatanu taphoota 34 keessaa 31 mo'ee 3 qixa ba'e homaayyuu hin mo'amne. Taariigaa invincibilii Saawud Arabiyaati yookaan immoo kilaba Saawud Arabiyaa otoo hin mo'amin waancaa injifatee ta'eera jechuudha. Cristiano Ronaldo garuu kaleessa riikardii amma kaasne kana galmeessiseera. Unai Emery waliigaltee Aston Villa wajjin qaban dheeressaniiru. Duraan hanga bara dorgommii 2027tti kilabicha keessa turu jedhameera. Kaleessa garuu kana mirkanaa'eera. Leenjisaan duraanii Arsenaalii, Sevilla akkasuma Paris Saint-Germain kun Aston Villaan Premier League England bara kanaatiin bara dorgommii xumurame kanaatiin jechuudha iddoo hirmaannaa Champions League kilaboota Awurooppaa sadarkaa 4ffaa qabatee akka xumuru taasisaniiru. Isa kana paawundii miiliyoonota hedduu kan baase Chelsea hin milkeeffamne, Manchester United hin milkeeffanne, kilaboota gurguddaa caaleeti ilmaayyuu Tottenham fa'aa fakkeenyaaf jalqabaa bara dorgommichaatiin taphoota 9 injifate fa'aa garee Ange Postecoglou jechuudha. Isaan fa'aa caaleeti. Aston Villaan maallaqa muraasaan garee ijaarame ga'umsa Unai Emerytiin gargaarame kan inni seenaa hundeeffama isaa amma waggaa 150ffaatti siqaa'eera. Seenaa hundeeffama isaatti yeroo jalqabaatiif Champions League Awurooppaa irratti akka hirmaatu kan isaan taasisanii amma xumura bara dorgommii 2027tti kilabicha keessa ture jedhameera. Lammiin Speen kun abbootii qabeenya garichaa Naasii fi Saawuris akkasuma West Edens wajjinis hojii michoominaan yookaan waliigaltee guddaadhaan kan isaan hojjetanu wal hubannaan jira. Akkasuma immoo Unai Emery garicha keessatti hojii taphattoota jijjiiraa taphattoota akkasumas immoo murteewwan darban irratti dhageettii olaanaadha kan isaan qabanu. Bilisummaadhaan hojii isaanii hojii leenjisummaa isaanii kan hojjetu
hojjetu kun immoo isaanitti toluu fi kilabicha sadarkaa kanaan qaqqabsiisuudha kan himanii. Kilabicha keessa turuu isaaniittis gammaduu himaniiru. Dhugaa dubbachuuf deeggartoonni Aston Villa abbootiin qabeenyaa Unai Emery utuu waliigaltee isaanii dheeressuu baatanidha kan gaaffii namatti ta'u. Sababni isaa onkoloolessa 2022 Steven Gerrard irraa yeroo garicha qabatanu sadarkaa 17ffaa irra ture Premier League Englandiin. Garuu baruma sana Premier Leaguein sadarkaa 7ffaa qabate akka xumuruu fi dorgommii ardii Awurooppaa irratti akka hirmaatu taasisanii liigii Awurooppaa itti hirmaataniinis walakkaa xumuraa ga'anii akka ture kan yaadatamudha. Bara kana Arsenal waancaa Premier League akka hin arganne danqaa kilaboota itti ta'an keessaa tokko, keessattuu as dhiyeenya keessa jechuudha. Aston Villaadha jechuun danda'ama yeroo sana mo'ame jechuudha. Arsenal Aston Villaadhaan kanaafuu Unai Emery liigicha keessa turuun tarii mi'aa liigichaa morkii liigichaa irratti simboo dabalataa hin tureera. Waliigalteen isaas gannuma dhufu kana xumurama ture. Haa ta'u malee amma durseenni himateera miidiyaa hawaasummaa isaa irratti maxxansa kaa'eeni Manchester United wajjin gargar bahuu koo miira keessa taa'een ibsa. 2015 garee kanatti erga makame asitti yeroo dabarsee guddaadha kabajatu itti dhaga'ama jechuun dubbateera. Marshall United wajjin waancaa Kaarabaa'oo fi FA England tokko fudhateera. Ergi isaan ammoo yeroo bara dorgommii 2022 gara Sevilla Spain deeme waancaa liigii Awurooppaa Sevilla wajjin injifateera. Isa kana tarii innumtu waan dagate fakkaata. Maalumaafuu garuu waancaa liigii Awurooppaas taphataa injifateedha United wajjin otoo hin taane Sevilla wajjin jechuudha. Taphattoonni United hedduun hawwii gaarii Marshalliif hawwaniiru bakka deemtetti sittaa toluu jedhanii jechuudha. Marcus Rashford ammoo yeroof miidiyaa hawaasaa fayyadamuu dhiisuuf akka ta'e himeera. Toora marsareetii isaa X duraan Twitter jedhamu irratti kan inni ibse amma torbee muraasaaf miidiyaa hawaasaa hundarraa adda bahuufanii boqochuun fedha. Bara dorgommii kana dhuunfaa kiyyaan bara ani itti qorameedhaan kanan dabarse amma xiinsammuunis qaamaanis boqochuu waan barbaaduuf miidiyaa hawaasaa dhiisa yeroof jedheera. Dhuguma dheengadda waancaa FA England erga injifatanii booda qeeqa hamaa isatti dhiyaachaa ture. Wajjin wal qabatee ga'umsa gaarii mul'isne jechuudhaan deeggartoonni isa qeequu gama biraatiin ammoo miidhamni mataansaa isaa qoraa akka ture kan yaadannudha. Imimmaan buusee akka ture kan yaadannudha. Dheengadda tapha waancaa FA England Manchester City erga injifatanii booda amma immoo miidiyaa hawaasaa ammaaf nagahee irraa qoqqobbii taasiseera jechuudhaan dubbateera. Taphataan isaa gidduu Atalanta fi garee biyyaalessaa Neezerlaandis Maartin Deeroon ammoo garee Neezerlaandisiin ala ta'uunsaa himameera. Sababa miidhamaatiin taphataan kun waancaa Kooppaa Itaaliyaa irratti torbee lamaan har'aa miidhame achi waancaa liigaa Awurooppaa irratti hin hirmaanne ture. Haa ta'u malee gareen isaa Bayer Leverkusen injifate Atalantaan jechuudha shaampiyoonii ta'eera. Garee sana keessa ture gammachuus waliin ibsaa ture. Taphataan ganna 33 kuni Neezerlaandisiif taphoota 42 taphateera waancaa addunyaa Kaataar qopheesse dabalatee jechuudha. Ronald Koeman taphataan kun isa dhabamuunsaa yookaan hafuunsaa waan isaan miidhu fakkaata. Boru taphattoota waancaa Awurooppaa 2024 filatan beeksisu jedhamee gama Ronald Koeman ammaaf garuu dursee Maartin Deeroon taphataan isarra gidduu Atalantaa jechuudha. Garee biyyaalessa Neezerlaandisiin ala ta'uu fi waancaa Awurooppaa irratti akka hin hirmaanne beekameera. Torbee dhufu tapha michoomaatiin biyyi isaa Neezerlaandis jechuudha Kaanaadaa fi Ayislaand wajjin taphatti. Naapoliin Antonio Conte qacaruuf dhiyaachuun isaa himameera. Waliigaltee irra gahuu isaanii fi dhimmoota seeraa akka waliigaltee keeyyataa barreessuu fi isa mallatteessuu qofa akka fedha kan himame. Aurelio De Laurentiis pireezidaantiin Naapoliis haa ta'u jedhanii Antonio Conte qacaramuu isaanii akka mirkaneessanidha kan himame. AC Milan ammoo lammii Poorchugaalii fi leenjisaa duraanii Rooma Paulo Fonseca qacaruuf akka jirudha kan himame. Haga waxabajjii 2026ttis Milan San Sirotti Fonseca tursiifachuu akka barbaadu kan himame.